السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتا تابعك بجمتوتا كان ناتوب سلام عليكم كان جلالا كان نرابك إسناقو إسن جتشارا المعرومو قوت الدنيا رجتن هندي كيسنو كان كريستانا كان مسلمة كان أمنتي غراغرا كبدن هندي كيسنو وري ولتن أكم ولتن وري ولتن أكم ولتن إسن جتشارا إيقا كم بيكمو دسين هدو تكر كوبا أنيس أران تنر فيتين إسي بالجراغرا إسنس hedduu takka itti jabaattee jirti rifeensa illee firraa buqqaaftee qaanni nyaatti maal gooti sanii wajjin kaatee hanqa kanaan duraan illee hin dhufin nasrumaa fi aashaadhaatti olii qaqqabu jira isaan isaa galatoomanii ammoo taniin gartee waadaa isiniif seenillee tanaan duraa zakkoodhaa fi maal kaniin ejee dubbii furmaateedhaa fi jawaate sanis hin daganne inshaallah kaatee rakkoo keessa jirruutuutu san hundaa'u kaatee namni dhawaatummaan itti deema inshaallah sanis hin dabartu tanaatiitu gartee nu danqee jira saniifuu isinis du'aa nuuf godhaadhaa akka gartee sanillee inshaallah gammachuu teenya walumaan arkinutti ammoo ta'ammaan tana jirtu tanaati hedduu takka qalbii teenyallee nu cabsee hamilee nu cabse taakanaati gaa gollee arti oromoo illeen ganama kana walumaan deemnee dawaa tokko finnee isirra dhooyne isinillee kalee fi kana hedduu takkatti jabaattee jirti alhamdulillah amma garuu gurfaachaa nu san jirti ciiftee jirti gurfaa gaan joo kilaasii biraa jirti taakanaati gaatii meegaa rabbi haa fayyisuu isiise gololchilleen dhimma kanaaf narra bilbileeti na yaamee waan gartee isin tun taate gaa maalii jee na gaafata garuu kaate anis isa bira dhaquuf hin deemaa hatattamaan kottu naan jee gollee arti oromolleen illee achi jira achi na dura ka'uudhaa fi achitti gartee itti dhaquus hin beeku sanga ogummaan achi dhaqee waliin argina inshaallah takkanaati uummata oromoo hundinuu du'aa nuuf godha haalli nuti keessa jirru haala hamaadha egaa namoonni beekaa haati manaa namni irratti miidhamtee yookaan irra dhukkubsatte ani garuu hedduu takka namni haalaan galatoomfadhu nasruu golaa arti oromooti maaliif isaatiitu isii tana olii qaqqabu jira aninuu tanaan dura miidhaan isiitun dilina jabaattee hin seene eegaan achirraa dhufeen miidhama ishii kana arge taabiin illeen eda narra bilbilee na gaafate akkasuma oromoon illeen gaa keessaa fi karaa onlaayiniitiin illee hedduu takka bilbilanii warri na gaafatanis ni jiranii tatanaan duraa gaa haa haftu namni kaa jaarsaa jaartummaa birallee yoo dabree obbolummaan isinis ni jirti gaa ani isii akka jaarsaa jaartii qofa osoo hin taane maaliif intaltee oromoo takka miidhamuun miidhaa teenya miidhaan isiitun hedduu takka qalbii nu cabsitee jirti miidhaan isiitun hedduu takka qalbii nu cabsitee jirti ani gololchallee hin beeku tanaan dura garuu ka kottuu jeeti ammaan dana bilbilee kanin silaa maalii jeellee onnajuu gollee arti oromollee eegeessa bira kute telefoonillee mana dhiisee kute silaaniin bilbilaa fi ture taakkanaati gaamee isaas waan na yaamuuf walumaan arginaa inshaallah du'aa nuuf godhaa tana keessa rabbi isin haa baasu jaati miidhaa isii tanaatiitu hedduu takka waan duraan waadaallee isiniif seeneen qabaa sanirra na hambise garuu irraanfadhee osoo hin taane sababa isii tanaati kanaafuu isinis du'aa nuuf godhaa nu jajjabeessaa nu faana turaan hordofaa taakkanaati obboleeyyan kiyya du'aa nuuf godhaa rabbi haa fayyisu jaayisii kana qofaa miti dhimmiti hedduudhaa jirtanii nan keessa jiru ta Khadirii fi ta jaartiitis anumaa keessiira jaartii isaa sanillee deemee bakka isheen jirtullee arkeetti hin jira fuudhee karaa manaatti galchuudhaaf kaa dhimma tanaatiitu haala naamijjaa'u dhufe inshaallah sanillee fuudheetumaan mana deebisa Khadirilleen kaadee hattaa ilaa ammaatti loluma jira yaa'ii isaa danda'amne taakkanaati isinis du'aa nuuf godhaa waa hundaa'u rabbi isin haa laaffisu jaadha an warreettan gartee isii sanallee maaliif manatti hin deebifne haadha ilmooti daa'ima manaa qabdi akkamitti atilleen waa'ee ilmoodhaan beektaa maaliif isii sana kamanatti hin galchine dubbii isiidhaa lafarraa harkiftaa warri naan jettaniisi dhimma keessa jirruutu kana hunda nu godhe
du'aa nuuf godha ammoo gaafa isin dabarte dubbiin tun dabarte inshaallah sanillee isis fuudheetiin karaa mana isiitti deebisa kadirillee niin gorsaa akkanuma tokkotti yoo qaalii kiyya godhu taate tanaan durallee akkaan gorsaa ture arkitanii jirtan saniifiin isii sanillee gartee fuudhee marti deebisee dubbii dasii tanaatu sun diroo dhaabbatee isiin kaati ifillee beektu anis natumtii naawuu gartee yookaan agartee numa itti jabaatti waan isiin gartee kaati jibbituufis waan beeku suntu akkasiiti inshaallah dhumti isinis du'aa uummanuu godhaa rabbi haa fayyisuu isiidhaasi gaafa isiin fayyite waan ijee hundaa'u niin guutu obboleeyyan kiyyaan ani obboleessa keessanii isinis du'aa naaf godhaa tanaan dura dabarteeftillee yookaan gartee natti aartan kaakannaa waan ati dalaydee tunaansii dhufee warri jettanis baay'eedha inshaallah san gaatii rabbuma beekaa hojii kiyya osoo hin tahin tuni abruma rabbiitii inshaallah rabbi haa fayyisuu isiisi tan agartee gaafa keessaa baanee waan silaa isin jettan guutu niin guuta isinilleen tana dura dabarteef warri natti aartanii hedduu takka viidiyoo jalaan koomentiidhaan naa baaruudhaaf naa arrabsuu turtanis hedduu saniifuu isinilleen dhiifama naaf godhaa afoonaa illaa oomfiin tarabbiiti ammoo ani fayyaa isii tana qofaan fedhaa fayyaa isii tana qofatti du'aa naaf godhaa tajakkootii fi taabdii ammoo inshaallah fuula dura walumaan arguuf teenya ammallee lafatti hin dhiifne ijoolleen jaluma dalagu jirti barbaaduma jirti mucaan ijoollee abdiillee akka qabamte isinis arkitanii jirtanii ammoo ta furmaateedhaa warri furmaatee tume lafatti hin haftuuf isaan tokkollee dhaafu nasruun illee kaati duraan akka ceehee gartee nama miidhame hunda bira dhaabbatu ni beektan isin hundinuu miidhama biyya tana keessaa bulaa aartii Oromoo jechuun beekamaadha nama hunda bira dhaabbata haa galatoomuu rakkina sabaallee nama sagalee ta'ee fi lallabaa ture akka namni hundinuu beekutti ammoo har'aan tana haala inni keessa jiru kanaatiititu waan kana hunda akka inni gartee akka dur olii fiigee nama bira dhaqusan mijaa'uu fi kute arrammoo gololchi adan irraa ka'ee saayimni isaa san asitti sanaadatti deebi'een isa biraan dhaqaa jee asirraa wal marumaan anaaf inni isii sana boomsiyyoon tun ala fiitiitii eegi bira taayyoo isiin sillee dho'itti gartee itti mararra'iitiin ol deebise isiin tun har'aan tana qalbiin fayyaan qabduuti naan jee mana na dhiisee na biraa kute eega inni eega dhaqallee achi egaa gololchiin irra bilbileeti akkanaati dafii kottuu naan jee isinillee kaatee ammana irraa gaggeefte namni bira dhiisee deemullee hin jiru yoo gartee kataajuun na dhufu taate inshaallah hanganuma jidduutti yoo kataajuun na dhufu taate isaan bira dhiisee deema yommuu kan inni gartee hanganatti hin dhufne taate aashummaan kaayee duraanuu itti daramuu turte haa galatoomtu jazaa qabdi kan rabbiittillee uummata Oromoo birattillee seenaa Oromoo keessattillee bakka qabdi duraanis isumaatti itti dararamuu jira olii qaqqabu jira yookaan isin fincaanii kaates gabbaasee hammaama geessee ol deebisu jira taakasitti isillee jazaa rabbii kafaluu fi anis deemeetiin gartee bakka san dhaqee waan inni na yaamuuf san hubadhee deebi'a hangaanis achi dhaqee viidiyoo isinii maruutti nafaana tura obboleeyyan kiyya hanqaan viidiyoo gammachuutiin walitti deebinutti nagaan naa tura maaliif ani har'aan tana dubbachuudhaaf illee arrabni ulfaate jira waamaan dubbadhuu hin beeku maaliif naasuu takkaan na jira hedduu takkaan rifachuu jira dubbii sanaatitu qalbiitii na cabsu jira kanaafuu isinis obboleeyyan kiyya nafaana tura du'aa inaaf godhaa na jajjabeessaa hanqaan viidiyoo biraatiin isin deebuutti ilmaan Oromoo guutuu addunyaa jirtan isiniin jaaladhaa.